Kanin jiru soomee mudannoo jiru tana keessatti si qabatte nuti himuu dandeessaare? Mudannoo maalirraa fakkeenya? Takka jireenya keessatti ta'uu danda'a. Jaalala keessatti waan si mudate nutti himi. Mudannoo jaalala keessaati isinitti himaa. Gaafan xiqqaati kutaa 5-6 akkanan baradhaa na fakkaata. Michoota kan hedduu wal jaalannaa. So michoo saniin osoo anaaf saahiba kiyyaa nama lama jaalannaa. Isaanis dhalaa nama lama. Sanboodaan akka tasaa ta'eetiin Finfinnee uummata yaa wajjin deemee sanbooda mucaan saahiba kiyyaa na bilbileeti. Abdee hogguu dhuftu. Tonni amartii harkaa bitii qonnaa jee abba lama beektaa. Sokkuma isaanii akkamitti beekaa jee dubbitaati. Haa sanii yaadu jee alaatu dhaqee teek irra godhaatee harka ati usii jechuun abba lama bitiidha jee beektaa. Hayyee jee rooba kana keessa deemetiin amartii abba lama bitee halkan yeroo sun yeroon seenu seennee san boodarra amma beellama borutti qabannee gaa boru qalabatii amartii san kaayuudhaaf sanboota gaa amartii san fuunee itti seenyee booda miciyyoon ammas namni biraa ol jananii nin dhagee. Ani kun nama lafa iyyatti dafeetiin aaraa mucaan saahiba kiyyaa sanis dafee aaraa. Namni waa'ee amartii tanaa beekulleen as jala ni jira. So sanboota maal naan jee? Amartii Boonadha. So amartii kan bitee sallaa jee dhaqiitii irraa fudhadhu kunoo miciyyoon nama biraatu jala jiraa jaarii laajjee ta'a. Sanboota beelamlee amartii nama kaaya akkamitti namarraa baasa bakka jaam. Ni baaftee ati irraan ooltu bar. Ni shakkaan. Oh shit, sanboota Ahora pide ya no me duele. So maalin godhuu qaba fakkeenyaaf as biqiltanitti hayi. Rabaafatte. Sanboota akkasitti michiyyoo irraa fuutu malee naan jee saayimni qiyyeessanii maaliif mul'achuu irraa fuudhan duraanuu isaa biti naan jee bakka hayyee jeetiin isumaan itti ergitee irraa fuudhuu jedhama. Sanboota dhaqee irraa fuudhee bula baaduu fidee. Abde ati yoo namaa ijoolleen wayii namarraa fudhatte jechuudha. Jetaa siyaa qabalu wallaahi. Iccitii tana beeku magartuu fi boonaa keessaa nama tokko gaarabbi qeeree haa godhu. Dubbii ulfaatti. Saboo namni ogguu gaafatamu akka namatti ulfaatti lakkaadhu. Ati eenyaa hin xayyiqaalan hin jee annitti xayyaqem ka jeef kanaaf barqaallichi. Akkasitti akkasitti isin hin jaammata. Hayyee gaafiin lammataa erga biyya baqaatti dhufte caalaa gaafuma ijoollummaatu hiriyoonni kee hedduun dubartoota. Anaafatu walitti dhiyeenya bareedaa qabna. Maalii rakkoon siif dubartoota gidduu jirtu sani yeroo hedduu mucaan hiriyaa ta'eetii suni dubartoota qofa naanneessaa rakkoon isaa maali odeessa jiru gama keessaatiin na dhaqqaba. Ispeeshaalii dhimma suuraa dubartoota irratti wantoonni hin gaafatamne hin jiru. Ati mee asirratti deebisaa gahaa tokko qofa nuuf kenne amma. Daawa shamarran gaa. Allahumma salli ala Muhammad. An duraan dursee dubartoota keessatti kan hin guddadhee obboleeyyan kiyyas irra guddaan shamarranii faamilummaan teenya walii galatti irra guddaan shamarranii isaan keessatti hin guddadhee immaa xiqqeenya irraanuu shakaraa ta'ee maal ta'ee hin beeku hedduudhaan dubartoota kana isaa maaliif akka ta'e hin beeku elementarii irraa kaasii gaafa laanguweejii barannus dhalaa wajjin deemaa. So an parsantii 75 saayibaan kiyyaa dhalaadha. Wanniin hojii haasa'uus wanniin hojii deemuus iskuulallee yeroon deemu dhalaa wajjin deemaa dhiirarra jechuudha. Bas sa'aan bakka biraa deemu dhiiraa wajjin deemaa saayibummaa maaliif akka ta'e hin beeku dhalaa sana hedduudha walii galanaa fi dubartoonni.
maaliif walii galasa dubartoonni as keessa jirtan deebisuu ni dandeessanii kana. So Okay, beeku walitti. bakka kana dhalaa kubbaa. Tole jiruuf jireenya kan kee keessatti irra caalaan walitti dhufeenya dubartootaa baay'ataa. Isaan dhiiraa hoo kilaash wal godhan takkaa wal dhiibdan immoo akkamii wajjin jiraattu? Dhiiraa wajjin uumaa waliin goonuu jechuun waluma saahibumaa an baay'isawwee dhiira keessaa dhiira saahibanii qabu keessaa dhiira yookiin ammeenya kiyya yookiin anaa kana nama biratti waan takkanaan jettu achumarratti hin dhiisa amala kiyyatti dafeeti waan hin aaruuf bas saahibummaa numa dhiisaa dhiira san. Dhiira duraan irraa amma boonaa fa'aa ijoollee saahiban xiqqeenya irraa wajjin guddanne keessaa wal lolluu bakka maaliin jennu ni beekan amala kiyya akkan dafee aaru waan na aarsuun godhan alaa kullaalii dhiirtiin saahiba qabulleen hedduun isin jaaladhaa sumaanuu ergaa kiyyaa soo kanuma. Tole takkaa iccitii jireenya kan keetis ta'ee wanta maatii keetirraa dhorkatte takkaa jaalallee keetirraa dhoosite dubartii biratti himtee beektaa? Iccitiin maatii kiyyarraa dhossee yaada dhugaa iccitii san fakkeenyaaf waan faamiliitti hin himamne faamiliitti waa hunda himtu saahibanitti ni himtaa. Maali dhossee Mbeo yaada ban iccitii san. Ijoolleen akkasii himtu goonamoo ammaan tananii himtaaqa? Dhugaa yaada ban iccitiin faamilii dhossee saahibanitti hime yookiin jaalallee dhossee. Tole gaafa jalqaba jaalalaan qabamtu haalli ati keessa turte takkaa miirri sitti dhagahamaa ture maalidha? Kun gaafii biraati. Gaafa jaalalaan qabamu dura gaafa jaalalaan qabamu sittiin jiru micoon jaalalaan qabame san waraqaa irratti barreessuufi ture gaafa san waraqaadha. So waraqaa irra barreesseetiin mucaa tokko jira mucaa gurraacha tokko kan takeenyaa barreesseetiin deemitti geessiin jaa mucaa sanitti beekta. Boodarra dhaqee itti keessaa itti kan ta'e kan boodarra deebitaan hin eegaa. Wanni raajuu kana fa'aa silkii xiqqoo takka miimoorii guuteetiin sirba raajuu kana fa'aa ergaa fi san keessaa wanni takkatanii hin irraanfannee halkan takka yaamuu fedheetiin micoo san mana isaanii yookiin dhaquu akkan micoon akkoo bira teessi akkamitti haa gabbaasu wanni takkaan qaba waan akka shuguxii ta'iftu takka mana keessatti akkanatti dhaqeetiin uraa mana isaanii keessaa micoo as bukkatti ibse ifaa xiqqaa kana itti ibsee micoon bakka beektee soo gabbaatee kana kan hin irraanfadhu. So waan akkana kanaati. Tole ofii keetii fi wantoota akkanaa dabarsaa turte fuula duraa fi gaafa maatii horattee jireenya kan kee gaggeessutti ilmaan kan kee tarii tooftaati fayyadaman kana yoo fayyadamanii tarkaanfiin ati irratti fudhattu maalidha? By the way akkanatti yaadin beeku ilmaan kiyyaaf waan akkanaati maal jee sa'a kanatti bultii waan hin yaadinniif so yaadin beeku takka ilmaan kiyya karaa kanatti maal godha jee yaanne inshallah fuulduraaf galuu ni yaada. So kan No, sanii miti. Ati amma yaaddee takka boruun godha jechuu osoo hin taane ati haala kana dabarsitee fakkeenyaaf ilmi kan kee fakkeenyuma fudhadhu ilmi kan kee tokko tooftaati fayyadamtee irra dabartee kana yoo sirra akka dalagu taate tarkaanfiin ati fudhattu maali? Tooftaan yooniin waan kana kan keessa dabre waan hin ta'eef yoon danda'e abbaa gaarii ta'eetiin saahibaan ta'aaf mucaa fayyasanii fi saahiba ta'eetiin bas hojii taphachuun guddisaa akka wanni kun galuuf hin godhaa. So kanaachi wanni nan godhu hin jiru nin gorsa bas akkana ta'e akkana waan akkana irraan kutee hammartii fa'aa itti keessa irraan fudhatiin fa'aa jeetiin itti himaa. Waan gorsa. Tole mee yeroo takka addunyaa kana gubbaa maaltu sitti tola maaltu si jibbisiisa? Addunyaa tana gubbaa wanni natti tolu an ummaatti gammachiisuu hedduun jaaladha. Silaan qabaadhee waa hedduu kanneen jaaladha. Hedduu akkanatti tolaasan wanni na jibbisiisu immoo hiraar hin fedhu jechuun yaada hin fedhu addunyaa tanarraa cinqiin hin jibbu. Kan. Tole wanta ati gooturraa kanaa galee ati ofitti amanamummaa nama qabuudhaa sin beekasi namoota dhiirota
Ispeeshaalii amma jiru biyya baqaa keessatti namoota maatii garaagaraatii wajji jiraachuu dandeessa. Mana keessatti amalli namaa walitti ulfaata. Keessumattuu gama jaalalaatiin namni gaafa walitti dhufu xiqqoo namni waliif galuu dadhabuu danda'a siif galee. Dhiironni yeroo hedduu ni shakkamani. Maaliif walitti dhufeenya kana keessatti dhiironni yeroo baay'ee shakkamu? Walitti dhufeenya akkamirraa shakkamu baantee amma fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf yaa walitti dhufeenya dhiira dhalaa keessaa dhiironni akka malee shakkamu. Maaliif shakkamuu sababiin sun ta'eef maali jettee yaaddaate? Akka nama dhiiraa tokko bakka isin dhaabbadhu ilaali. Dhiirtii wanni shakkamtuuf soo dhiira waan taateef shakkamuu qabdi amaluma dhiirarraa'u wannummaan dura godhamuu qabu dhiira ka dura godhu dubartiin hedduu hin dursanii waan akkanatti yookiin dafaranii waan dubbatanii dhiira waan ta'eef shakkamuu qaba maaliif dhiirtii xiqqaan qabdu guddaan qabdu waan san waan hin godheette waan gootuuf saniif dhiira akka malee shakkan salumaa fi dhiirti dhiiraa walumaa galatti dhiira waan jaamteefuu qabdi soo. Tole as jalatti gaaffileen dhiyaachaa jirti takka takka jidduudhaan ilallaalu turee garuu nuti haasawaa tarkaanfannee dhiifama. Gaaffiin biraa maal jetti achitti hiriyaa dubartii ni qabdaa siin jaani. Hiriyaa dhalaa ni qabdaa siin jaan gaaffii koomantii jalatti dhiyaattirraa sii fuudhe barkaan. Hiriyaa jaalallee moo? No hiriyaa siin jaani jaalalleef kana addan baasne. Yaa nin qaba saayiba dubartii. Garuu jaalalleen kun. Tole mee ati ergaan dhiirota Oromootiif takka dargaggeessa Oromootiif qabdu maali? Fakkeenyaaf yeroo hedduu dubartoonni miira gadaantummaatu itti dhaga'ama. Dhiironni dubartoota maaf tuffatuu jettee yaadda? Asitti ergaan an dhiiraaf qabu keessattuu dhiira shamarran irraa ni jaalannaa maal jaanii shamarran irraa maallaqa akkaataa itti nyaatan keessaafuu shamarran biyya Arabaa dalaganii maatii isaanii gargaaran kanarraa maallaqa nyaatan dhiira san baay'isawee hedduu takkaan jibbaa waan san hedduu takkaan balaaleffataa maasis dhiira eefa taateefuu ati dalagattee waan mataa keetii rabbiin sii kennee jira ogummaa rabbiin sii kennee jira soo saniin dalagattee atilleen jaalallee qabdu san atiitu dubartii gargaaruu qaba malee dubartiin takka achii waan lafaatee sitti ergite teessee irraa nyaachuun hedduu takka ulfaataan jaa soo gabaabsee yeroon hin kanuma. So wantootni tokko tokko kan nu hafeetu jira kan osoo tuynu biran dabarre har'aan tana akkuma beekamu wantoota gurguddootu biyyattii keessatti raawwatame hooggantoota TPLF duraanii warreen akka malee qeerroo Oromoo ajjeesaa turanii namoota nagaa hidhaa turantu ajjeefame keessumattuu Abde sukkaree yookaan yaa ajjechaa namoota sanii gaafa dhageessu miira akkamtu sitti dhaga'ame tarkaanfiin irra fudhatamee jaamaa jira garuu tarkaanfiin sun hanga ammaa addan baramne. Uummata kamirratti wayyaanee moo keenya? Yaa ammaan tana abbaa Tsaayyee faatu du'e har'aan tana abbaa Tsaayyee faan ajjeefamanii jiranii tarkaanfii irra fudhatame sun ati akkamitti ilaalta? Waan akkatti ilaalu baga du'anii waan du'aniif ni gammadaa. Waan isaan ammata dheeraa nu godhaniif soo immaa warri ajjeeses isaanumaa ifiif ol ajjeesanii kanaaf soo kanaaf isaan saniif harkan dhohu warra ajjeesaniif harkan dhohu isaan san daran waan nu godhu jiraniifu soo wala ajjeesanii jaalamaanuu ajjeese sunis yoo du'e hedduun gammadaa jechuudha rabbi itti aansu. Tole tarkaanfilee biyya keessa fudhatamu jiru wal qabatee weerara naannoo Beenishaangul Gumuz irratti addatti sanyummaadhaan irra gaggeeffamaa jiru kanaati akkamiin ilaalta? Asirratti nuti ilmi namaa yeroo dhalannu gara haadhaa keessa yeroo jirru yaa rabbi anammaan tana yaa rabbi Oromoo na godhi jee ol iyyatan galfanne akkasuma Amaarris Beenishaangul Gumuzis yaa rabbi Beenishaangul na godhi jee hin galfanne rabbiitu nu uume soo saba tokkorraa eefa dhalannetti mirga saba tokkoo eeguufii qabnaa kun saba Beenishaangul kun saba Amaaraatti jennee miidhuu qabnu sabni kamuu kan nama miidhu yoo ta'e uummata nama miidhu san balaaleffachuu qabna malee saba uummata nagee irratti cunqursaan gaggeeffamu waan akka jettanii hin balaaleffatu saba kamuu haa ta'u gareen immoo nama miidhu san hedduun balaaleffatan akka jedhu waan sirrii hin uummata nagee miidhuun so kanuma. Namni waa balleessu tokko akka ati ilaaltutti siyaasaati beektustis ta'ee
akkuma ati ilaaltutti namni tokko bara bulchiinsa keetii keessa takka bara bulchiinsa isaa keessa waa balleesse gaafa gadaa aangoo keetii irratti jirtu nama san tarkaanfii ajjeechaatu eegama moo seera jalatti oolchuutu irra ture fakkaata. Fakkeenya badii akkam. Fakkeenyaaf har'aan sana abbaa Tsaayyee faana ajjeefamanii jirani. Seeratti dhiyaachuutu irra ture moo ajjeefamuutu sirrii ture siin jee bari. By the way akka jetti silaan aangoo qabadhee mootummaa takka tahee bara kiyya keessatti ummata nama fixeessan ummata nama miidhee keessaafuu ummanni madaa irraa qabu san ummata dura baaseetti akka isaan fannifaman godhaa kibiriitan itti dhaaqabe. Siyaasa akkana kan addunyaa weessana fudhattee deemtiin jettee yaadda? So hin fudhattu silaa akkas ta'uu qabaa garuu mana amala sirreessaa waan jiru humaa takka godhuu dandeessu akka keeyyatti silaa garaan akkasitti uummataa qabbanaa'u. Tole gaafii siyaasaa keessaa haa baanu. Xiqqishaa taatee osoo jilbaan lafarra deemtuu takka ammoo bara ijoollummaa keetii hamtuu fi toltuu osoo adda beektu dhalaa gaafa gartuu maal sitti fakkaataa turani? Xiqqishaa taatee hamtuu fi toltuu adda beekta. Atleast waggaa 12 takkaa 11 waan akkasiiti. Garuu dubartoota ilaaltu maal sitti fakkaatanii? Akkamitti fudhattaa dubartoonni kunneen akkami jettee yaadda? Xiqqaa ta'e moo? Gaafa xiqqaa ta'etu dubartoonni narra gurguddaa kun hedduu na jaalatanii maaliif akkana jaalatan hin beeku? Hin beektu. Xiqqaa ta'etu dubartiin narra guddootu na jaalatti. Na fadhanii so hin beeku maaliif akka jaalatan. So akka isaan si jaalatanii jaalattaa? So maalin godhuu danda'a? Tole nashiidaa jaalatu takka sirba tokko ka jaalatu irra nu buusuu dandeessaa gama xumuraatti jechaadha. Carraa jaraaf hin kennitu ganaadha isaan. Ni kenninaaf dura sanboota itti dabarra keenya fixanneeti isaanii dabarra rakkoo miti anamma kan Okay, maal filatte lamaan filatte maal filatte kam filatte kafeeti sifin jaa. Nashiidaa feetu takka na jee. Ganaa gaafii isin gaafadhu gaafii datti ulfaatti. Tokko maal jee OMN gubbaan jirtu gaafilee uummata alaalii gaafadhu. Okay. Hai gama xumuraa Carraan isinii kan namaa faayidaan haa xumurtu hundi keessanuu carraan isinii kan namaa nu gaafatanii inshallah. So takkisii kanaan jaafii nashiidaan jaaladhu keessaa. By the way, Jai, sagalee sirrii qaradhu. اللهم صل على النبي سيدنا أشرف الأنبياء الرب زي رحمة خيبنا إرقام خيخا كبنه يا رحمة خيتي يا رحمة نبوتي حبيبي نبي نركي عن قلبي تودي بباتي Dhaggeessi yaaruu dadhabuus nagarsiisi mana matti. Angkadatu waa hindisu. Muhammad Nabi Narkuti. Bakka xumuree jira. Sallallahu alaihi wasallam. Tole daawwattoota Abde show yookaan Instagramii Abdii jala kan jirtan. Namoonni gaafilee dhiyeeffachuu barbaadan ammarraa akkas ta'ee dhiyeeffachuu dandeessanii. Duraan dursee garuu Abde gaafilee achi jala jirtu dubbistee daddaftee wanti qopheessuudhaan muuxannoo waan qabduu fi gaafilee komentii jala siif dhiyaatanii atummaan laalladha atummaan dubbisee an taate irra dabartee immoo si yaadachiisa. Okay, qophiidha. Keessaafuu bikka question markii mallattoo gaafii sanitti gaafii irra guddaa erguu ni dandeessanii. Inshallah hanga dandeessanii deebisaa eegaluu ni dandeessan hundi keessanuu gaafii teessan. Okay. No, wanta tokko tokko dubbisin by the way irra kuti akkuma waliin beenu sani bira kuti ta bira dubbisa.
Okay. Ijoolleen salaamtaa nagaafachuu dhuftan hundi keessanuu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Dhiifama anarra keessummaadha. Qopheessituun faa'izaadha. Faa'izaan sagaleen Duraan ishee dursee hundarraa anarraa gadi Abdee. taa'e rabbi siif haa laaffisu amrii hunda jaal. Okay. Duraan dursee Abdeen eessa dhalatee eessa guddatee jette Sumayyaan. Sumayyaa Abdeen magaalaa Harargee lixaa magaalaa Machaarra dhalatee soo achuma guddatee soo ni deebisee akka gaafiin biraa dhuftee Abdee hanga ammatti meeqa nyaattee shamarree umaan nyaanne ibsa yaashama. Takka. Dhalaan sirra guddoo maaliif si jaalatti? Waan inni Sani dhalaa rakkoon hedduu jaalatu. sani Dhalaan na jaalatti. Okay. Abdee saayibban kan keessaa lama dhalattee lama dhiirarraa kan akkaan jaalatu nuuf himi. Okay. akkana kun hakkuma barbaan kanuma. Saayibban kiyya dhiirarraa lama by the way saayibban kiyya hedduudha. Immoo ammaaf warra na bira jiran ta'ee warra sooshaal miidiyaarra jiranis haa ta'u isiniif hin deebisa. Saayibban kiyya ammaaf lama kan hin jaaladhu dhiirarraa Absee Haashimii fi Mohaa nin jaaladha. Shamarran irraa immoo qoy isiniif hin deebisaa shamarran gaafii tanaan dubbisa. Are you serious? Oh my god. Okay, I'm so Abdee nervous. obbolaa dhiiraa fi dubaraa meeqa qabdaa? Obbolaa dhiiraa 3 qabaa, dubara immoo 5 qabaa. So no, ana malee dhiirtii lama. Abdee umriin tee meeqaa? Umriin tiyyaa amma 20. Okay. Gaafiin biraame. Abdee ati amma eessa jirta? Barataa jirta moo maal hojjettaa siin jaani? Amma barachaan jiru piroosesa takkaan eegu jira Europe naa bitee soo sanumaan eegu jira waan takka ittiin jiru. Faa'izaa ni jaalattamoo ni kabajaa ni kabajaanuu siif hin deebisaa wal kabajaa obbolummaa akka obboleessa kiyyaatti hedduun kabajaa. Ni kabajaa. Okay. Yeah. So warri koomantii ati ati yoo nama ajjeeste si ajjeesuu wayya moo si hidhuu wayya? Yoon maaliif nama ajjeesa? A'uuzu billah. Na ajjeesu sin hidhamu sin du'us. Yeah. Okay. Yaa dhugaadhe. Abdee faayidaan akka pirogiraamii gaarii bira achi keessaan gabbaasaa qo'imee san du'ee sitti. Abdee nyaata keessaa ugaalii jaalatta jaal. A'uuzu billahi mina shaytaan rajim. Rabbi siif haa baasu. Laga dubbii faayisaa harka keessaa qabaa? Ani beekaa. Wal kun olola diinaati jaal. Okay, gaarii biraa. Dubartii hagam waliin raftee wajji rafu akkanumatti dubartii hedduu waliin rafee umaa takka gaa rafuudhaami. So namni biraan jiru. Isaan gara bira si geessuu barbaadan fakkaata. Yaa caalaa Akka fayyaalessa taate anuu ragaan sii baadheesi. So ilaamaa dhalaa meeqa jaalattee? Ilaamaa dhalaa meeqa jaalattee? Dhalaa meeqan jaalattee? Ati ilaamaa dhalaa nan jaaladhee 10 ol numa taati. laa ilaaha illallah inna lilmooti sakaraati. Maalitti goota dilatan? Obboleeyyan kee hunda keessaa tamirra jaalataa? Obboleeyyan kee hunda keessaan taniin jaaladhu jooraa jaamtii mucayyoo yeroo hedduu piiktara ishii gadhiisu ummaati jetti aansee ishee hedduu takkaan jaalladha. Hedduu takkaan kabajasi. So obboleeyyan kiyya kaafanii sin jaaladhu jechuu kiyyaa miti. Abdee ati nama jaalattu feeta moo nama si jaalattu feetaa? And by the way, namaan jaaladhuun fala. Nama ni jiraami laal nama na boonee dirqiin fa'aa qabee fiffitu san fa'aa hedduu takkan tasna jaalan talaan akkasii. Akkas jaati na jalaa callisaa anaaf ibsine.
Abde asitti gaafileen gara private linnaa dhufaa jirti bilbila biraa gubbatti. Bilbila biraarra dhufaa jirti. Yaa laayivii teessan achiin hordofaa turre. Dubartoonni hedduun wayitaati isaa wajjin asseentu hin mufatanii moo jettee yaaddamoo maalii isa gaafadhu? Akkam? Isin hordofaa jirraa jee. Laayivii teessan irratti isin hordofaa jirra. So yeroo isin hordofaa jirru kanatti dubartoonni isaa wajjin tiifoozo jechuun hordoftoonni kan kee warri si wajjin dhaabbatu suni ni dallanu jettee yaaddaayi. No, hin dallanan wanni nama dallansiisu jiru dubartoonni as jiran hundi by the way hedduu taphannaa ni qofallaa faayizaan immoo xiqqeenya irraa hojii guddannee ammas hedduu wal jaalannaa hedduu wal qabannaa so namni takka namni dallanu hin jiru namni haarus hin jiru san abdiin qaba. Yeah. So yeah. Abde dingilii kan kee maaliif dhalaa qofaan dalagaa? Dhiigni kan kee maaliif dubartii qofaan dalagaa jechuun dingilii jalaa ta'e malee dhiigni kan kee jechuu isaati. Siifin sirreessaa obsu. Oh, okay, dhiiga jee? Yeah. Dhiigni kan kee maaliif dubartii qofaan dalagaa ka jettuuf so ati dhiira waan taateef so natti hin dhiyaanne silaa na dhiyaattee bikka shamarranii sanii oliin bootaa siif qabaa. Warri dhiiraa warri na dhiyaatu ni beekan ammaaf seefaan ijoolleen saayifanii na beekanii. Shamarran immaa nin guddisaa duraan irraa hin saayibummaa wajjin guddadhee so sanuma malee ijoolleen dhiiraa hedduun jaaladha. So nama na dhiyaatee erkeef ni beekan isaan. Takkaa namaa wajjin wal tumtee ni beeytaa isiin jaan. Namaa wajjin gaafa xiqqaadhaan ganda san keessatti kubbaa yeroo taphannu ganda oliitii fi ganda gadii jennee taphannaa. So ganda olii san keessa itti gaafatamaa nanaa ni yaadadha mucaa takka. Yaa wallee namaa waltu beeku beekalaa kullee yaali. Siimmoo isaa mootare. Jechuun yooniin ana jee if dhaate taate anumaadhee dhiigaa ilkeerraa kana yaasee soo bakka. Tole warra gaafii gaafachaa jirtanii gaafii tasanitti fufuu dandeessan yookaan gama keessa.